akkuma ulfina dhabe wanni ni ulfina dhabe bar ulfaa jechuun ulfina waan tokkooti amma ulfaan suni duubumaa xiqqoo rakkoo wayii hin jira amma warrumti sunuyyuu mormiitu jira adaa fi liiban gidduu malkaadhumti sunuu kan adaati kan liiban waan jaamutu jira ta'ee immoo egaa amma murtaa'e wayii qaba egaa sun malkaa sanatti qaleetti gosta sanaan beekamee gadaa madeetiin booda warra sanaa mirkanaa innumtuyyuu mirkanaa'ee ulfaa suni galee abbaan malkaa suni mirrigaa ta'e namichi sila abbaa malkaa jedhamu suni mirrigaa ta'e mirrigaa jechuun gadaan isaa keessee dungoodatiin dabreera namichi maal ture roobalee ture. Roobaleedha goodannee buttaan qallee. Roobalee ture gadaan goodannee buttaan qallee jaanitu ulaagaalee wayiitiin ulfaan dhaalamuu qaba namichi mirrigaa ta'eera. Mirrige jechuun nama gadaa oole. Gadaa oole jechuun. Gadaa oole mirrigaa ta'e mirrigaan immoo ulfaan isa biran taa'u jeegosti irraa fudhatee nama biraatii kenna. Inni sunis ulaagaaleedhaan hin dabarre waan jaamutti jira naannee karaa biraatti inni harki warra dabballee kun itti galee karaa siyaasaa maal itti gaggalee wanti sun akka hin taane ta'e abbichumti malkaa sanaafuu beekamtii dhumtuyyuu hin jiru abbootii gadaa waan jedhamu kanatti warra alangee maal jedhamu kun warri gadaa dabarse alangeen hin eebbistii hin beeku sakka bahamaadha sun alangeen jechuma keessattiyyuu alangeen hin eebbistii sin abaartis hin dhageenye alangeen seera murtii malee warri eebbifatu warri gadaa qaraa kuma jira gadaa qaraa jechuun dhumtuu hin isaa warra qara jechuun warra waraanaa jechuudha waraana qara margi ittiin eebbifattu qara arrabumti ittiin eebbisan kunuu qara kolbaan ittiin qalan qara eebbifatanii isaaniyyuu gadaa doorii gateettiin goobaa faanti rooba jedha mee alangeedhaan maal jedhanii eebbisan mee baay'ee gadaa gateettiin goobaa faanti rooba jedhee eebbifate dhumarra yoo eebba guduuf alangeen irreecha deemtittiyyuu kun sakka ban dhageenye amma warrumti gadaatiyyuu haa godhanii dhujaanii warri gadaa sunillee warra gadaa sakka baate warra abaaramaadha amma warri waan kana gochaa jiru mee akkasuma waanuma badi laal eeguma alangeen eebbisuu jalqabe baruma alangee saniyyuu immoo yeroo gadaa birmajiitii fi gadaa roobalee jira hamma taate safuun hin jirtu warra sun beekatis godhu maaloonni jedhan warra qondaala kanaa fi gamma hin kenna yeroo laggasaatti yeroo bayyanaatis hamma ta'e amma suruma gamma warra gadaa warra dooromaa sanas suruma guutumatti dhoowwatan mee akkasuma alaali ka wanta ta'e warra gadaa qaraa hin dhoowwatan gadaa qaraa hin dhoowwatan eebba dhoowwatan eebban eebbisan qaroomni illee akka achumaan hafee bara wanni oromoo inuma doome bara gadaan illee amma gadaa dabballee yookiin gadaa mootummaatti ta'e malee silaa qaroomni fi qarri haqni gadaa keessa jiru sun illee akkasumatti dhokateetiin hafe hin deemamee bara kana geenye doloolloo fi uumarraa qabanii doloollootti jedhan doloolloo mee jechumayyuu gaafanne kan hora finfinnee hora finfinnee doloolloo jechuun doloolloo gogduu nu oolchi jaan bargaafuma eebbifatanuyyuu doloolloon ganna yaati malee doloolloon jechuun lolaa jechaadha bara akkasuma lolli oromootti dhalate lolli hamaan doloolloon bakka gumaa itti gatan bakkee sana bakka namni hin dhaafanne gumaa kana amma namni gaafa gumaa dhangalaasanii maallaqa gumaa san bakka sa'aatii namni yookiin hin deemnetti gumaa kana dhangalaasan maallaqa san bakkee sanatti maaliif bakka doloolloo kun yeroo baay'ee magrallee agarsiisu namni baay'een achi hin dhaabbatu jedhaniiti akka namni illee irra dhaabbatee ta'u cubbuu sana fudhanii bakka sitti dhangalaasan bakka sirraa namni biraa gumaa sana fuudhee warra gumaa nyaatu sana illee duubaritti kana doloolloo sanatti jecha bakka gumaa itti gatan eegasuma gumaan oromooti illee badee waan ta'u eega jarri kun malkaa hora finfinnee sana akkasitti sakkame mee wantoota tatta ilaali hora jechuun hooda mataasaa qaba bar waan hoodeeffata gandaatti na yaadadha gaafa hora finfinnee irratti mari'anna jaaniitiin achi marii sana keessa hin jiraanii harka baasnee irraa fuudhuu didanii namoonni baay'ee yaada kennanii akkamitti finfinneetti bara Hayilamaariyaam Dassaaleny ture bayyanaa sanbatuu fa'aa iddoo sana laalanii dhaqanii bakka kanatti irreeffatamuu qaba yaa'anii footollee irratti kaanii ragaadhaaf jira asumatti irreeffadhaa kun hundi lafa isaanii kennamuu qaba hundayyuu kaartaa keessa galfatanii bakka jaamitti gadaanis dabartee haalli fincilaa sunis kakkeewwan jedhe yeroo Hayilamaariyaam sanayyuu Hayilamaariyaam Dassaaleny bara yeroo Hayilamaariyaam Dassaaleny ministeera ture sanitti bayyanaa sanbatuu fa'aa achirraa hin kaa'anii deebi'ee bara goobana hoolaa gaafa wanni jaan akkamitti haa kabajamu jaaniitiin gaafa marii achi keessatti godhasan achan jiraan anis achi jirra harka baasnee
namoonni kun hundi malkaa sanatti irreeffachuudhaaf oo hin ta'u ta'ee uumaadhaaf namni muraasni illee dhaqee neeto bakkee sanatti irreeffannaa galla malee nama shani soo taane jedhe takkalaa dhiinsaa namichi jedhu namni abbaa gadaa maccaa ammallee haa galatamu seenan isaa yaadatu. Abbaa gadaa maccaan duraanii. Bakkee sanarraa hin deemnu bakka uumaa sanatti irreeffannu malee achirraa hin deemnu. Hoo ta'uu baate dhaloonni biraa gizee biraa yeroo biraatitti dhaloonni deeffatee to'aawwanni jedhu achirraa gara biraatitti hin irreeffannu. Nama hundan keessumeessu yoo ta'e abbaan malkaatii fi abbaa malkaa sana duuba warri abbaa malkaa dhaqanii hora sannuu saaqanii haa deeman nama shanillee hin seensiste yoo ta'e jedhu. Namoonni yaada adda addaa goobanni hoolaa maal jedhesite keessa dabre namoonni kun hunduu Finfinnee dhufuu maaliif barbaachise? Bataskaana soo ta'e masgiida soo ta'e itti kallattiin jiru itti gara galataniiti salaamsataniiti hin deemani. Kan burraa'u jirus gandaa burraa'u asfaaltii irratti dhaabnee gandaatti irreeffatanii kan galaanii dhufus bishooftu dhufus galaanitti gandaa dhaabnee gandaa laga xaafootti dhaabnee gandaatti irreeffatanii haa galame galgala hin qulqulleessinaa jiru. Seenaadhaaf riikardi gaafa sana waraaban ture miidiyaa warra sana goobanni hoolaa akkas jedheeti gandaadhuma sanaan murteessanii oromummaa gandatti deebisan. Oromoo gumaa dhoo laalmi eegasii wanta ta'e. Dolollotti irreeffatanii malkaan Oromoo dolollotti gad deebisan wanti Oromoo wanti guddaa sun hundi sadarkaatti gad deebi'e agarteera. Maqaadhayyuu hin odeeffata silaa Oromoo silaa nama kan maqaan gara maqaa jedhu. Gaafa gadaan qaraa kun qara lafa godhee waraana lafa godhee baalli lawanni waa hunda eebba san lafa godhee alangee fudhatu. Sana lafa godhee sana fudhata harka maaliif harkarraa waraana qaba irreecha qaba maal qaba alangees fudhatee irreechas fudhataare. Waan lama fudhatu. Waan lama fudhatu tokko galchee tokko fudhata geetti dhaha amma gadaa galchee maali aangoo galchee gadaa irratti wanni namarraa galu hin jiru hin dabarsita malee tokko dabarsitee tokko fudhatti eeboo waraana oo lafa godhe alangee fudhata alangee oo lafa godhe faachoo fudhata baalli oo lafa godhe jirma fudhata tokko sanatti kennee kana fudhata maaliif umurii dhagaa dabalaa wanni jechaa deemami geettidha gadaa dabarsuu dide yookiin aangoo namatti akkamitti ati daa'imummaa yookiin dargaggummaa hin dabarsu jetteetu dargaggummaa keessatti diddee naf ta'u mamarra ijoollummaa hin dabarsu lakki ijoollummaa jaaladhe dulluma hin dabarsu jeeta waanuma haasawumti bara kana haasawu ebeluun aangoo eenyutti dabarsa namatti dabarsa barasi dabarsa malee umurii kee. Amma kan warra Finfinnee keessaa akka dhiyeenya kana wajjumaanuu odeeffataa turre warri sarrawaa lumee warri lumee bookkisaa warra malkaan tuni otoo saaqaa jiranuu irratti dhaabbateedha. Sirna Habashaa itti dhufeetoo isaan harka bacancarsee otoo hin gahin dura irratti dhaabbatee amma warra sanarree dubbifamaa hin jiru. Silaa warri malkaa yookiin isaan ta'a yookiin immoo aantee isaanii ta'a yookiin mari'atame immoo dhugumaan immoo isaanumas ta'uu danda'a. Mee amma abbaa malkaa malee lammaffaa gandaatti akka irreeffatamu godhuun irreechuma kana Oromoo Finfinnee amma irreecha dhufu kana maalli amma marga harkatti qabatee dhufamu marga qaraa harkatti qabatee dhufamu eessatti irreeffatoo dhufeemu marga fudhatee gad deebi'amu. Oromoon wanni galuu fi dide haqa abbaadhaa galchuu dadhabuu keenya kanatti har'allee haqa nu dhoowwate. Haqa tokko yoo abbaadhaan galchin nu jalaas haqa dhokata. Horaa sadiitillee haqa deebisne jennee bara sana ulfaa barbaannee galchine erga nuti haalli sun babbadee nu sidhaatti gallee wantoonni baay'een babbadee abbaa isaatirraayis hin badee Oromoon isaa akkasumatti abbummaa isaa dhabe waan isaatirratti haqa abbaadhaan barbaaduu irratti wanni Oromoon wanni jedhe keessaa waan itti laallatee sila haqa abbaadhaa deebisuu haqaan abbaadhaa akka deebi'u godhuu dhabuu kanatu har'allee haqa nu dhabsiisa. Waan tokko xaaratti tokkotu abbaatti ta'a. Maaliif haqa abbaadhaan galchine kana? Sila dursi malkaan kun illee falame warri sun illee barbaadame cubbuudhaan yookiin sakkabaan waan kana dhabanii miti. Dursa isaaniif haqa isaaniitii fi gamma isaanii deebisna ture. Sila annu akkas goone gammi keenyas akkasumatti nu deebi'a ture. Gaafa gamma sana yookiin haqa abbaa fuunee abbaa biraatitti dabarsinee waan abbaan ta'anitti kara deemtu takka abbaa itti ga'u akkasumatti gammi keenyallee kara deemaa yookiin wanni haqni keenyallee abbaadha. Waan baay'ee bar waanuma nuti maksinu irraa uumamni waan guddaa nu jalaa maksi. Abbaa malkaa sana haqa dhoowwachuutu Finfinnee irratti abbaa hora Finfinnee sana haqa dhoowwachuutu nullee haqa Oromoollee haqa dhoowwatee jira har'a. Waan qabu warra Oromoo ammuma duraan wacamu sanarriyyuu Finfinnee keessa deemeetu afaan Oromoo dubbachee waan jechuun of sodaachaa of duuba miidhachaa gala har'a Oromoo.
wanni addaa wanni diinni biyya biraatti dhufee yookitti wanni addaa ta'e hin jiru. Erguma nuti kana goone horri sun bakka itti adeemu jennee hora sanas achii maqsanii abbaa sana malkaa sana har'allee yaa facaatin hin jiru. Hamma uuman haqni abbaa deebuutti haqni uummata kanaan deebitu. Nan shakka jalqabuma horri Finfinnee yookitti Finfinneen uummata kanarraa fudhatamuunsaa akka seenaan jedhetti galaanii fi abbichuu wal lolanii sababa ta'e irratti wal waraanaa turanii jedhan. Isaantu hora sana yookaan bakkee sanatti waan godhu tokko abbummaa dhaban natti fakkaata. Maaliif yoo galaan hangafaa miti yoo galaantichi qabu qalu abbichu mataa qabata. Yoo hangaftichi qabu qotuun mataa qabata miti reettaanaata. Obbo mataa qabata. Obbo mataa qabata. Yoo galaantichi qabu obbo mataa qabata mataa qabu taata. Jarri kun labaa wal lolee malkaa takkatti irreeffatamu malkaa takkatti wajjin qalan. Hin dhaaban ta'a bara sana hora Finfinnee dhaabbachuu danda'a beekte. Abbaa dhabee jecha dhagaa. Harree abbaan gatee waraabeechiin gatuu jedhe Oromoon. Nyaata tokko ati dhiistetiin biraa nyaachuu baattee yookaan tisiisatti irra qubata akkas saree fudhataa miti. Akkas ta'e ta'a bara sanaayyuu. Garuu malkaa sana immoo gatan irratti wal lolan hin araaramanii yookaan araaramanii hin fallee yookiin ittiin irreeffannee isaan gannaan dhufee kan hin baate natti fakkaata. Wantoonni baay'een immoo yoo ilaalte akkasuma haqa kee kotumaati seeraan qabdu haqni kee akka malee hin badu. Yoo ati gatte malee yookiin akka yoo uumaan akka dabe malee yoo wanni ta'e namni uumaa dabse malee uumaan sirraan dabu. Cubbuun si biraan haftu bara amma abba torbaatitti jedhanii miti yoo ammoo waan xiqqoo dhan sirreessitee nama sirratame. Har'allee nuu sirrachuudha dhuftee waan xiqqoo haqa abbaa dhoowwachuurra haqni saba kanaa bade. Kana godhe immoo jallataa tokko namni xannachi tokkicha foon ajjeessa jedhu Oromoo. Ammallee irreecha qabanii dhufanii gandaatti gatu jechuun haqa ofii fuudhanii gandaa geechuu jechaadha. Waan biraati miti. Irreecha jechuun barkennaadha. Irreecha jechuun amma fakkeenyaaf namni ogeessi nama dhidhiibu tokko irreecha qabaa miti. Namni dhugaasii dubbate irreecha qaba. Irreecha jechuun marguma wajjin irreeffatteeti kennitu sana jechaadha. Gibira isa jedha sana beekte yookaan gibira yookiin asiraatii jechaadha. Waan gubboon barbaadu yookiin birrii namarraan barbaadu marga jiidhaa geechan malee irreecha jechuun gibira yookiin asiraatii yookiin akka jaansan. Gandaatti gaafa irreeffattu wanni kee gandaa geechita jechaadha. Ammallee sanamatu nurratti taa'atii jira. Ana akka kiyyatti irreecha qabatee ta'u dhufee gandaa irratti yookaan asfaaltii irratti gatuudha mannaati. Finfinnee gahee haa yaadu garuu baasan natti bee jedhee ta'u waan adii rarraafateetiin dhufe malee irreecha isaa qabateetis dhufee gandaa ormi nafatti dhiqatuu fi keessatti bashannanu qabeenya nama tokko maagiroo takkaaf kenna keessatti wanni jechuun anaa fi abaarsallee salphinallee sana godhuu baatan. Sana gochuu baachuu. Sana gochuu baatan. Yoo dhufanis sirbanii taphatanii magalanii waaqni uummata keenya nuu qajeelchi jedhanii. Tiyaatira maaliin qaba Oromoo iddoon itti waa agarsiifatu dhaamsa itti dhaammatu wal wanni jedheetiin dabru bakkee akkasiiti. Tokko keessa sirba tokko keessa gootummaa agarsiisudha. Lafa irreechi jiru garmaamni fardaa jira laallibbanni fardaa. Duruu iddoo hundayyuu jiru. Gaafa irreechatis bari warri sirba laaluu dhaqee maal jedhee ta'uu inni jedhu hin jira ta'a. Fakkeenyaaf namni komii namarraa qabu. Tun araaramin dhugaa isaatii saduun hin argin bakkee eebbaa sana naqu kan malkaa sana naqu ta'a. Bakkee garmaama fardaa dhaqee garmaama fardaa yookiin laallibata fardaa laalee galuu danda'a. Sirba laalee galuu danda'a. Malkaa sana naqu garuu bakkee eebbaa sana yookiin bakkee sana naqu irreechaa yoo harkaa qabaachuu baachuu danda'a. Maaliif waan garaa isaan qate yookiin namni laguu qabu jiraachuu danda'a. Wanni lagatamu jiraame waan fakkeenyaaf namni madaa ofirraa qabu dubartiin laguu qabdu waan akkasii. Garuu iddoo sana tunnaan achitti immoo ta'ii achitti ta'u artiistii ta'uu danda'a waan daawwatee galuu hin danda'a. Abaaboon sun maaliif qabatee deema amma boroo jechuun 8 boroo jedhama miti. Abaaboon inni qabatee deemu kun abaaboon tun waa 8 qabdi miti marsaan ishii 8 miti. Abaaboo kana xiqqaas laali guddaas laali. Lakkaay hadaatu jechuun 8 boroo boroonis 8 miti. Boroodhaa fuudhee bee bakka itti irreeffatu dhabee boroo isaatiitti hin adeemu garuu boroo isaa bakka irra bu'uura isaatiitti fudhatee galeeni boroo itti adeemu bakka dhabne yaa rabbi yaa uumaa yaa rabbi bakka itti irreeffannu dhabne bakka itti nuu godhi yeetoo boroodhaa fuudhee bee boroo isaatiitti hin adeemu. Malee gandatti hin geessin gandaatti geessee gandatti hin geessin haqa isaa gandatti hin geessin Oromoon akka footetti.